Godina Horroo Guduruu Aanaa Amuruu keessatti ajjeechaa finxaaleeyyii Amaaraatiin uummata nagaa irratti taasifamu itti fufee jiraachuu jiraattonni qubee TV'tti himan. Beekanii Taakkalaa waan itti dabaltu qabdi. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Amuruu keessatti ajjeechaan finxaaleeyyii Amaaraatiin uummata nagaa irratti raawwatamu itti fufuu jiraattonni dubbatan. Gabaasa keenya yeroo darbeen namoonni hedduun du'uu fi qeerraa buqqifamuu gabaasnee ture. Dabalataan guyyoota darban kana namoonni 8 Aanaa Amuruu bakka addaa ganda Siiddan jedhamutti ajjeefamus qubeen odeeffate. Haleellaa gareen hidhattoota naannoo Amaaraa Faannoo jedhaman godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Amuruu keessatti raawwataniin lammiileen nagaa madaa'uu fi du'uun himame. Haleellaa waxabajjii 7 jechuun roobii bara 2023 raawwatameen qabeenyi saamamuu fi barbadaa'uu akkasumallee manneen gubachuun himameera. Qonnaan bultoonni naannicha keessa jiraatan qe'ee fi qonna isaanii dhiisanii baqachuu jiraattonni himu. Hidhattoonni kunneen lafarraa buqqisuu fi haleellaa kana kan gaggeessan ta'uuf qonnaan bultoonni kunneen waqtii facaasaa kanaan lafa qonnaa isaanii dhiisanii baqachuuf dirqamuu himan. Haaluma wal fakkaatuun haleellaan biraan bara darbe naannoo kanatti garee kanaan raawwatameen qonnaan bultoonni kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqaafamanii turuun ni yaadatama. Hidhattoonni kunneen yeroo ammaa aanaa Kiiramuu magaala Haroo kan magaala Kiiramuurraa kiiloomeetira 50 irratti argamu qubatanii jiraachuu jiraattonni nuuf himan. Akkasumas Aanaa Amuruu keessatti haleellaa wal fakkaataan garee kanaan gaggeeffamuu jiraattonni ibsanii jiru. Hidhattoonni kunneen aanicha keessa qubatanii kan jiranii fi gandoota Aanaa Amuruu jala jiran keessa qubatanii yeroo yeroon haleellaa wal fakkaataa gaggeessaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Aanaa Amuruu ganda Siiddan jedhamu keessatti haleellaa hidhattoonni Amaaraa waxabajjii 7 bara 2023 raawwataniin haadhaa fi ilma dabalatee namoonni 8 ajjeefamuu odeeffannee jirra. Taateensa kan yeroo dhiyoo keessaati gaafa guyyaa lama nama 7 kan du'e gaafa qedaameedha guyyaansaa. Horiin immoo baay'inaan amma 27tti kan ta'u kan fudhatame lubbuun namaa kan ba'e lubbuu dhiiraa 2 fi kan dubartii 1 fi kan ijoollee waggaa 10 gadii 1 ajjeefteetti jechuudha akka aanaa keenya. Namoonni kun du'aniiru sirrii madhanni dura taateen sana keessatti namoonni du'aniiru kun sirriidha. Haati tokko akkasuma daa'ima tokko sana inni isaan du'uun isaanii sirrii madha. Maaliif haaluma qabatamaa miti keessa jirudha agarreerra. Taateen sun sirrii madha waanuma qabatamaadha malee wanti biraa miti. Akka seeraatti silaa nageenya sana eegsisuudhaaf qaama waraanaa hin jiruutu hin taane hin jira. Garuu eegsisuudhaaf yookaan immoo tasgabbeessuudhaaf yaaliin taasifame mammaatti waan tokkollee akka hin jirredha kan nuti beeknu jechuudha. Akka namachi keessa jiraatu tokkotti kan nuti beeknu. Rakkoo uumame kanaaf bulchitoota godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Aanaa Amuruuf bilbilee gaafachuuf yaallus hin milkoofne. Gabaasa keenya itti aanuun isiniif dhiyeessuu yaalla jirra. Walumaa galatti tibbana godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Amuruu keessatti namoonni 8 ajjeefamanii kaanis madaa'uu qubeen odeeffate. Sababoota haleellaa garaagaraan irra deddeebi'uun godinoota Wallaggaa keessatti bara 2020 asitti raawwatamaniin lammiileen 800 fi 59 ol ta'an gargaarsa namoomaa barbaadaa jiraachuu dhaabbata mootummoota gamtoomaniif qindeessaan gargaarsa namoomaa Ochaan gabaasaa ture. Ajjechaan lammiilee nagaa irratti godhamu dhaabbachuu dhabuu irraa kan ka'e jiraattonni yaaddoo nageenyaaf ammallee qe'ee gadhiisaa akka jiran dubbatan. Rakkoo uumame kanaaf bulchitoota godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Aanaa Amuruuf bilbilee gaafachuuf yaallus hin milkoofne. Gabaasa keenya itti aanuun isiniif dhiyeessuu yaalla.